مئة ديرة جرماني تايتين المان رومو والفيتشي أجيتشي مئة ديرة جرماني في أمريكا من مارس الرتاي توبيا تقالي نجان جراتا أنا بانكي ندلش نجافس نلالتا you will see أبي يوم ما تو سيناتا هركب رات نهندير هركب أبي ينيس غرق سيسان at the end of the day the power anggot rekaban nembe wes ka koromoti miskina power kulidan biya la jiratu kana di siti ministera fudesti hida sidar bagafa itamate if bararu afsirni sirna to kas dalaga warra motakam ngodan je chaturani hogga finchilli ummata qabson ummata hogga tamatu kadre gaditirra harom se tilke gemgama tilke tadis osojan oso tallakan دوبر هاي لمارم فودني وخنن أكم وكاسي يو سينا ير أما سدد ترى خناف وجولن تيك توكيسة بكم تيك أبدن أسرتي إرمانا كابدن هجين تيسني سرت هذا نما غندا نما نما أمنتي نما الرسو إرن دبرينا إيرو أساسا مقيمة تكو بريسي سي أرجارا كو إنبوكسي ناقوته إيرو أساسا وجامع كانجو لكو تكو بريسي إتو شكاف وجولن مقيمة وري سعودي جرتان رياض جدة مكة طائف وادي وري جرتان مقيمني لكو تكو بريسا كيساتو وري سعود عربية جرتان وري مقيمة إسنتو بري إرغا إسن برات دبارتي إجازة بوفتان mana isintu kiresa isintu sawaka isintu bakunda ke sawan tafi muqimni suudi jirtu الرجال والنساء يا فان رباتي إيران دوبارتين كلا كوزوكو بريدا كيرو أساسا سي أرجع لا كوزوكو بريدا إنتم بكدير إيه خديري أنا أفكر إنتم خدير سوري أصلي ديفا ما به لا نوجا بالي أصلي ديفا ما ده دراسي كله بربودا جت أما كابي كوي أوكسي عليك عندي جدو دوبا دوكاب هاي غلطوما أني نموند famous asli rae gale Hamza ibsa isinun darrain komik aba mali fija fulaja ordurat mali fiyo jettan jullen tun guyya isin moka nama dibdu tiqo boda gesti khaysan irgarrasi gale mamadonu famous tahe abalubira kuno gestirra asli birata abalubirata ani keti moka nama biro dibaje ti khay khota jechu namni tokko nama jeese nama gumati balaalii fachuu qaba firraa fageessuu qaba sigale naman tala oromoo takka salphise yoon tala oromoo takka safuu fidee ichirratti ol baasu guyyaatti aanu kokkofaltaniiti if maddii keessanii bira teessan sigale wanni guddaan isin sirreeffachuu qabdan nama jees nama salphise nama qoodu nama oromoo wali buusu obboleessa keemaan taane geestii warra famous irratti arkamuu hin qabu sigale tana jala murtanii beeku qabdan achi ichi wanni jaamun jirtu joolleen ammaasis dur diinni oromooda saabaawoodhaani qabsoo oromoo maqaa balleessuu ture arrammoo saabaawoo sanjaawariis itti duulee hayyoonni itti duulanii nurraa usnaan qabsoo oromoo maqaa balleessuuf sadarkaa oromummaa namni jibbee yaa rabbi je'ee namni if jibbu godhuudhaaf akka oromummaa namni balaaleeffatu godhuudhaaf oromoon kanarra walirra dalaydii je'ee maqaa oromootiin gartee wanni baay'een dalagamaa jirti jechu kanalaal jaawarii fi rabbiin jarjaran sii galee hoggii lafaa kaan garuu shadiidul iqaab jaa sii galee qabiinsi isaanii guddaa jabaadha ni xumuraami ni xumura kana dhiisiiti matoo hayaa biliyeenaan sossootu ijoollee tiifattee as keessa yaatu ta ruuza nyaatu tana dhiisi matoo hayaa biliyeenarootaan sossoo'u jaawar maammat xaragee oromorraa qaqqabe nama dila kanarra galatoonfachuun barbaada sii galee thank you so much laal saniifuu wal saaxiluu eegee eegaltan wal saaxila nama yeroo hundaa'u wanna gestii keessan irratti nama harki dhiigaa nama intala oromoo salphise gestii keessan irratti yoo dhiyeessitan isinuu diina oromootii jechu saniifuu tanumaaniin bira kuta tattee aantu walumaanuutti deemna gaa'ee yaada namaatu hedduu na jalaa fixeeti galatooma tanumaafiin ol deebi'e nama jalaa na buusuu dandeesse yoo nama ol galfattu jiraate. Qeerrooyyeen faanti gudar faanti warri yaada qabdan tekkistii godhaa hin arga gubbarra notifikashinii silkii kana qofa jedhu waan ta'eef galatoomi ulfaadhu ka'ab jawaarii fi rabbiin jarjaranii jette jawaar
FBI rabbiin Oromoof kenne. Tekisti godhi qeerroo sagalee mi tekisti godhi tekisti dubbisa. Thank you so much. Ibsaan nama yeroo dheeraa as ture. Yeroo dheeraa ture ka qaata dhufe dhiifamu loof olchi. Ibsaan I think yoo dogoggoruu baadhe Ahmadi wajjin kitaaba Jawaar bitatanii dhungatanii danatti fakkaate Jawaar gurbaan kun eenyu jedhee kalee barreesse. Ibsaa gaafa kitaaba Jawaar bitatan sanii Jawaar fuula keessa isin hin laalle akkamitti Jawaar maqaa isaa wallale tokko achirraa kana lammata yaada keetti fuu hidutti dheeressini waa'ee keetii fi waa'ee Ahmadillee keessa nu bayi kitaaba bitatan san dubbiftanii achirraa ka'ii dubbadhu. Duraan dursee manni Oromoo hawaasni bal'aan asitti argamtan hundi keessanuu galatooma akkasuma immoo abbaan Oromoo fi Oromiyaa jawwee baga walitti deebinee wal agarree karaa gaafii asirratti hoggan deebi'u kitaaba dubbiftanii bakka takka irraa guutuutti hin finne xuxxuunee jirra. Yeroo san keessatti namni asitti Niizerlaanditti jalqaba irraatti bitee carraa naa kennaniiti haa galatoomanii koominiitiin asiitis kun deebiin tana na fakkaatti fuula keessa wallaaluun hin jirtu girgiri jira. Sanii fi karaa yaada kiyyatti hin deebi'a gaafis nan qabaa jawweedhaaf jechuudha. Gaafin tiyya tokkoffaanii akkana jetti jawwee wanni jirtu yeroo mara ka'umsi waan kana yeroo Oromiyaa keessatti rakkoo mudateedha. Rakkoo hawaasa Oromoo buqqisuu gaafa nuti ajandaa kana godhanna jennu ajandaan kun dhufa waan kan akkamiin laaltee bakka tana qabxii sanaa qabadhu. Inni lammaffaa immoo uummanni waan akkanaa kana walirra laawwatu arsis ta'ee hararges ta'ee bakka bu'u hundi isaanii yeroo hedduu warroota si balaaleffatanii si arrabsanidha. Kaayyoon isaanii guddoon akkana fakkaatutti warroonni biyyattuu yoo gallee mootummaanuu ramadee fi Jawaar arrabsaa jeeni ramadamaa jira nuti yoo waan feenes balleessine biyyatti yoo galle humaan godhu waan kana akkamitti bakka tana deebinte akkamiin laaltaa warroonni kun irra guddaan dhibbumaan dhibbatti warra si arrabsu dalagaa godhatanii jechuudha warroonni waan kana raawwatan hundi isaanii. Sodaan isaaniif keessatti illee hin qabne biyyattis yoo galle waan takka waan Jawaaris nu godhu hin jiru waan hawaasattis fiduu hin jiru takka qabxiin lama tana qabxiin itti aantu reefu tuuxee turte afooshaa waa'ee afooshaa jechuudha. Afooshaan Awurooppaa uummata kan qabdu sun naabbe keessan jira. Keessafuu afooshaa dhiiraa caalaa taa shamara Ameerikaa tana teessee joollee tana duuban warra waa godhu kana gartee itti kafantee fandii itti baaftu jira. Afooshaan takka taa dhuguma aadaa ofii leelisuuf jaaramtee jira taa walawwaallatu. Takka immoo tanuma keessa tanuma joollee tanaa jaaramtee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ni beekta ragaan takka takkasitti dhufa jeetii yaada. Kanaan wal qabe. Kana keessatti kan sirriitti akka ranaa ibsitu barbaadu yoo gallee deeggaraa mootummaati waan mootummaa deeggaruuf jedhanii mootummaa jalatti dhufachuun kun maal fakkaata yaada ja'uun ibsachuu barbaada. Yaadni kiyya kana haafe gaana duras dubbatanii galatoomaa deebinee wal arguu kiyyaaf. Galatoomi ulfaadhu jawween waan amma wal marati tuttuqxaa takka alii kenneetiniin jirra abduu seefaa abooda itti aansina. Alii walloo dubbadhu hin dheeresi. Ali. Oke, sila cala ulna butte natti tola cala fi injiru sagaleen kiyya cala yookaan maama shurrubbee jara kana lama keessaa tokkollee sila ulna butte natti tola. Oke, waan amma deemaa jiru irratti xiyyeeffannee yoo dubbanne waan hedduu nama gaddisiise gaa kan namoonni biyya kaa. Wanni kun diddeebi'ee marsaa takka lama qofan miti waan hedduu diddeebi'ee nu dhufaa jiru. Keessaa'u annama garteen biyya asli annama gandummaa yookaan waan amma ajandaa deemu kana keessaallee harka qabumme jalqabarraa kaasee hanga yoonaa kanatti illeedha. Gaafa duraatillee suumaa wajjiniin akka wanni kun dhaabbatu hedduu yaalii godhaa turre. Namoota tokko wajjiniin illee hedduu gurubbii taanee karaa waassaappiitiin illee hedduu akka wanni kun dhaabbatu jalqabumarraa hedduu yaalii godhaa turre. Wanni suni wal nuuf hin qabne. Haa ta'uti akkuma ta'eefuu dhaabbatee qabbanaa jennee turre nutti tolee turre alhamdulillah jennee turre amma immoo bifa addaatiin nutti deebi'ee. Wanni amma deebi'aa jiru kun ka'eessi isaati. Yaa Caalaa Hussein akkasuma Maamma Shurrubbee. Lakkoofsa isaa barbaadaa ture yoo gadam dubbadhu. Caalaa Abaabuu darbadhu yaa. Amma wanni kun ka'eessi isaatii eessaa dhufte? Baalageen bakka hunda jirti. Baalageen Walloo keessallee ni jirti, Arsii keessallee ni jirti ni beekna. Garuu ka'eessi waan kanaa yeroo mara Oromoo kutaa hundaatti fakkeenyaaf
Saudi Arabiyaa kana keessatti Oromoo kamtu baay'ata? Arsii, Walloo, Jimmaa, Harargeedha. Ummata kana hundatti kamtu yeroo hunda quba laatee kamtu yeroo hundatti bu'aa jira waan jedhamu kana waliinuu beekna. Maqaa kutaa kamii dhaate? Ani amma Arsii yookaan Walloon jedhu. Sababi isaa Arsii fi Walloon ummata nagaati, hawaasa nagaati, hawaasa kabajamaa fi jaalatamaadha. Nin jaaladhallee. Garuu maqaa kutaa kanaa dhaate loogoo kutaa kanaatiin ummata Arsii jedhamuun maqaa Arsii waammataniiti keessaa naannoo waadii dawaasiritti namoota dhibbaan lakkaaman dalagaa araba jala dalagatan dhiisanii dalagaan isaanii xiyyeeffannoon isaanii miskiina achitti baatii 2 baatii 3 dalagatee achi bu'u nama mushaararraa achitti bu'u mahaxxaa akkana irratti waan jedhamuun achi wal ijaaranii yeroo hunda ijoollee Jimmaa waan hin taane irraan gahan Harargee waan taane irraan gahan Walloo waan taane irraan gahan yeroo hedduu wanni kun diddeebi'a. Wanni kun maaliif nurraan dhaabbate? Hin dhaabbanne. Nurraa qabadhaallee jedhamee iyyamee akka beektu gaa walumaan durarraa qabeeti. Wanni kun maaliif hin dhaabbanne? Ammallee wanni kun furmaatii yoo karaa kamiin argama? Araaramaan guddummaatiinis akka feemisummaa sagaleen dhageettii argatamu tokkoonis jedhamee hedduu wajjinillee waan kana itti buunee irra duraan waggaa 3 kanee yoo yaadatta ta'e. Wanni kun hedduu nu diddeebi'e ammallee gaaffiin ijoollee Walloo fedhiin ijoollee Walloo waa tokko wanni ishiin barbaaddu wama tokko nagaa nun tuqinaa qofa waan biraatiin miti. Yeroon akkas jedhoon akka gandummaan na fudhanne dhugama jirtu. Nun tuqinaadha nuyi naman tuqnu yoo nami tokko tuqne nami tokko gabbee kan nu himatu tahe itti gaafatamummaa abbaaf fedhee fudhachuu danda'a. Ilmi Walloo daa'imni waggaa xiqqaa waggaa 12 13 tokko itti gaafatamummaa fudhachuu waan danda'u akkasitti ofitti amantummaa qabdi. Yeroo hunda ummanni kun nu tuqaa miskiina keenya saamanii miskiina keenya waraananii miskiina keenya caccabsanii namoota hedduu mana yaalaa jira asli kan meediyaa kanarra gadi baasneen himne ajandaan gandummaa kun akka nutti hin kaane waan jennuuf ani kan hin beeku nama saditu mana yaalaa jira haga dandeenya keessaan gargaarree kan rabbi na beeku meediyaa irra hin baasnu jenne osoo ajandaan kun hin ka'in duratti wanni kun yeroo hedduu nu diddeebi'aa jira maali waa'ee daasmaa akka nama yaa achi jiru tokkotti warra gamaa gamana rabshaa kana kaasan akkamitti gara seeratti dhiyeessuu danda'an maal irratti nu gargaaru? Yaa waan bareedaadha. Diasporaallee hin jiru diasporaan isaan buush godhee yookaan ajandaa kanatti illee kakaasuuf kaan ani biyya kutti ilmaan Walloo kanan baana. Furmaanni alitti argamu warroota adda dureedhaan waan kana kaasaa jiru seera akka mootummaatiinis ta'e TikTok kuni lookishin qaba yoon gongoruu dhabe namni TikTok kana fayyadama jechuudha. Kaan bilbila cufachuu danda'a, masmarii cufachuu danda'a. Garuu TikTok kun lookishin illee qaba. Namni gartee karaa mootummaa qaama mootummaatiin TikTok kanaan lookishiniidhaan irra gahanii nama yakka kana dalagu yeroo hunda tokkoon mataa qabanii guuruu danda'a. Maa jechuudha seera jala oolchamuu danda'a. Yoo akkas godhame. Karaa tomirfaadhu alii kiyya yaada keeti namoota baay'ee waan jala kanaa jiranii fi gabaabina yerootiif nu of kolcha waan hafe yoo jiraate yeroo biraa akka carraa argattan abdii qabna. Jawaar wantoota amma ka'aa turanitti yaada kennittu yoo jiraate osoo Abduu Saifaatti hin dabarre. Ayyee gabaabseetuma tokko waan kaabireefu kaasee waan bareeda. Cheensarratti maal isin jee sababoota waan kana fidan keessaa tokko machii sooshaal miidiyaa. Sooshaal miidiyaan kun akka diragaati beeki. Itti guddanne paaltoo irraa kaafne ni beeknan. Yoo if eeguu baatte yoo if hubachuu self awareness qabaachuu baannaan rakkoo irratti uuma. Ijoolleen badii balleessitee feemas ta'aa daballaan ijoolleen sunis badii itti fufti kabiraati isaa irraa laala. Nama ganda nama arrabsu nama ajjeesu miti dhagayaa jiran. Namni harkaan walitti dabru dura arrabaan walitti dabra. Akkasii miti. Amma dura waa'ee mootummaa waggaa sooyinu define, defame, destroy jenne. The D's. Gosa takka naannoo takka fokkisanii xiqqeessanii arrabsanii akka diinaatti beeki viidiyoo hedduun argee akka fakkeenya isin dhiyeessuu hin danda'a garuu uummata duratti godhuun barbaadu malee saayinsii isa duuba jirullee isin ibsuu hin danda'a. Akkamitti akka dubbiin ablee fi uleedhaan walitti mukaa wal ce'uu dura arrabarraa eegalti jechuudha. Warri hamaan warri caakka keessa wal jeesuuni they are the end product. Warra macarrashaa irratti argamu fudhatu. Dubbiin hamtuun arrabarra jirti. Kanaaf ijoolleen TikTok keessatti beekamtii qabdan asirratti hirmaannaa qabdan hojiin teessan asirra taate
nama ganda namaa qee namaa amantii namaa arrabsu irra hin dabrinaaf. Waslaattaan sooshalii yoo outcast goone xiqqeessine ifirraa dhiibne malee baalageedha. Ama amaruu beektani ama itti baran nama safuu cabse fakkeenyaaf nama haadha namaa haleele ajjeese nama saadaltii ajjeese nama midhaan lafa ol biqilu jiru cire ama itti baraniiti amaan kalloo namaa ni ajaa'a. Gosaa fi ganda keessaa baasanii biyyaa baasan. Ijoollee waan akkanaa gootu tana deebitee fiddanii laal wanni manguddummaa kunis rakkoon isaa asirratti. Kuni waan akkasitti laaftuutti dhumuu miti. Warra akkanaa kan ol hin deebisina maaliif nama kalee nama arrabsee nama xiqqeessee yoo deebiftanii ol baaftan inni sirraan baratu irraan hafu warri biraatis akka isaatti feemasii ta'a hedduu waan nama kaabjaa kan nama hedduu irraa hin kalee dheengadda dhagaye. Abaluu akkas godheeti feemas ta'eetis akkas godhi. Foolooyin isaa kuma dhibba lama gahe kuma dhibba sadii gahe. Kana hedduu irraa feeguun barbaachisaadha. Wanti kun waa'ee Walloo, waa'ee Arsii, waa'ee Shawaa, waa'ee maaliitii miti dhiiroo. Kuni namoota baalagee fi namoota ergama qabutu waan kana godhaa jira. Nama Oromoo tana kutaa adda adda qoqqoodee cicciruu barbaadu kana godhutti jira. Akka Walloottis, akka Arsiittis, akka maaliittis itti gaafatamummaan fudhatina annaa isin gorsa. Baalageedhaaf itti gaafatamummaan fudhatina. Baalageen qe'ee hunda jirti. Namni jallataaf baalageen hanga feete yoo gorsa fudhatu. Namni ergama diinaa qabu. Namni ergama uummata diiguudhaa qabu. Hamma feete yoo gorsitan. Bar ijoollee kana keessa bar warra aayyoon isaa itti bilbiltee yaa gudeeti yaa rabbii jii waan kana jettee dadhabde nama meeqa jira. Naa bilbilee kanatti himu jiran. Kanaaf akka wanniititti ni fudhannan jeena. Akka wanniititti firraa saaxilla jaa. Akka Arsiititti baalagee Arsii firraa saaxilla. Akka Wallootitti baalagee Walloo firraa saaxilla. Akka Jimmaatitti baalagee gandee Jimmaaf keessaa baafna. Ambar akkaan hidhaa baheen isitti hime. Baalagee ganda keessanii gandee ganda keessanii isintu firraa baasuu qaba. Namni tokko maqaa Islaamaa qabatee kiristaana gaafa arrabse muslimni hunda dura muslimaa duuleef keessaa baasuu qaba. Namni tokko kiristaana keessa taa'ee yoo waaqeffataa tokkaa'uu muslima tuqe warra kiristaana santuuf keessaa baasuu qaba. Akkasuma akkasii miti. Abaluuf itti gaafatamummaa fudhadha. Itti gaafatamummaan isirraa eegu ijoollee hundarraa eegu nama ganda keessanii nama ganda hoggaan jiru biyyatti qofa osoo hin ta'in nama ganda keessan riyaad galu yoo kawaan leballeessu taate saaxilaaf irra. Hinti isinaa kun nama biyya keenyaati wanni akkasii hin jiru balaa isinti fida kuni. Sitti immoo ijoolleen akkanatti dhiiga nama ganna jettuun qeetti yoo deebite nabsa gadaayii taati. Deebite aayyoo fi jeefti. Ollaadha jeefti. Suma ijoolleen nama huutee nama tumaa mallaqa faljiftuun biyyatti yoo si hoggalte kanuma gooti. Kanumaan jaa gaggabaabsee beekaa waan galte jettee fi amma jawwee namoota ati poosti goote kanneen keessa warra Su'uudirraa qabamee biyya galu jira, simatamu jira, hoolaan re'een sangaan itti qalamu jira, bashannanu jira. Waan kana eega biyya namaatitti seeraan qabaanne silaa Itoophiyaatti illee matoo hayaanuu imma miskiina yuutuma waan bareeda dalagan jecha maaliif biyyatti seera jalan oolle Itoophiyaa seerri hin jiru. Warri seerra jalan oollees ni jira dhugaadha. Garuu bar maafiyaan gurguddaan akka eebbisaa galaayitu bikkatti dhokatu dhabee jira. The wheel of justice is slow but it moves forward. Maali goomman haqa suuta socho'a. Garuu numa dhaqa. Gaafa bulguu eebbisaa galaayee faajaan ka burraayyuu nama keenya dhumaa fitaa sana turan san hoggaa saaxillu maaraga dabalanii fi makiinaa jijjiiraniif namichi hin dhiifne deemeeti guyyaa adii nama ajjeese makiinaa keessa kaayatee farshoo dhugaa ture. Haqa namaati. Hidhaniitiin bishaanitti darban. Gurbaa hidhanii bishaanitti darban san jechuudha. Amma bikka seenuu dhabee barbaadamaa jira ni hidhama. Dho'isamuu hin danda'u. Jootaas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishinerotaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa ta'anii hima sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi booyiraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa mun jiraami.
takka amalli isaanii. Gaafa qeerransi dhufe dura diyya booran jaldeessaa diyya. Itti aanseeti damee mukaa mureetii ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerransitti wal siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Zini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan isin qabsiisa. Each and every one of you warri kiriminaala kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahi waliin dabarru. You will face justice. Kan waan inni mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keeniyaa amas sadi taa'eetiin itti qophaa'e. Biloonan keessaa yaasuu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiiraa Jarmanii taa'iitiin ilmaan Oromoo wal ficcisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiiraa Jarmanii fi Ameerikaa mi Maarsi irra taa'ii Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan keenan dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis garabsiisa. At the end of the day, the power angoota qabanneen beeknu akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskiina kuuliidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee bara jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira saawudii isin bira warra uummata akka nu godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli uummata qabsoon uummata hoggaa itti hammaatu kaadiree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddis osoo jaan osoo xallaqan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii hukannan akkam akkasii yoo seenaa yar amma 8 dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa akka feeti biyyatti yoo galte arra dhaqee re'ee qaluufii danda'an. Boru re'ee ittisa wajjin isa hidhuu ta'anii isin jechuun barbaada. Daqiiqaa 15 dabalannee hafinnu. Okay. Galatooma ulfaadhu obbo Jawaar. Abduusee carraan keeti doktora. Gaggabaabsa sa'aatillee deemee nama guddaa dadhabsiiftee gaggabaabsa yaada kenna. Galatoomaa dhugaa dubbachuuf wanta kana irratti xiyyeeffatanii dhuftanii addii kana yeroo keessan kennitanii irraa dubbachuudhaaf wanti kun jalqabuun waan yeroo dhiyootii miti turee jira. Jalqaba gaafa awwala jalqabu suuraa gootota ganda tokko gadi garagalchuurraa jalqabee gaafa sana callisameetuma jaarsummaadhaan miidiyaa kanarratti namoonni gurguddaan illee dhufanii irraa dubbatanii hundinuu suuraa ganda qabatee ganda nama biraa qabatee gabba'uu jalqabe jechuudha. Namni keenya immoo akka waan maraa ta'e iddoo wanti baalageen hojjetamu iddoo namni xiqqeeffamu iddoon hayyuun xiqqeeffamutti baay'atee waan laaluuf faashinii ta'aa dhufe hundi namaayyuu suuraa namaa qabatee gabba'uu jalqabe ganda namaa xiqqeessuu jalqabe giiftaroonni tokkos immoo jara ta'anii sappoortii godhu jechuudha. Namni hundinuu ebeluu sappoortii na godha yoo nama arrabse guyyaa lama booda jaarsummaadhaan xumurama waan ta'eef homaa wanti seeratti na dhiyeessus hin jiru namni na gaafatu hin jiru waan jedhuuf normaal ta'aa dhufe arrabni hayyoota xiqqeessuun ganda namaa xiqqeessuun. Lammaffaa irratti furmaanni argamu hin dubbatama guyyaa lama booda ni irraanfatama ture. Ittaaneetiyyuu namoonni waan kana gadi fageenyaan dubbii babal'isanu akkuma mammitu feesbuukii kanarratti raayyaa miidiyaa jedhamu suuraa ganda nama tokko keewwatanii koomintii jala warri deemanii waa barreessanu maqaa jimmaa barreeffachuudhaan eenyuun akka ta'e kan hin beekamne dhaqeetiyyuu nuti isinii wajjin hin jirra ijoollee walloo nuti arsii fixuu qabna nuti isinii wajjin jirra ijoolleen akkanaa jechuudhaan dubbii kana babal'isa namni warri boddaa keessa taa'u kana dubbii kana surbatiin uumama yookiin arsiin naqee ganda kana arrabsaa jiru fakkeessuun koomintii sanarraa ka'uudhaan miskiina ganda keessa deemanii fidanii asirratti qaluun amma akka hoolaatti ciibsanii wal qanuun normaal ta'e maali miidiyaa kanarratti namni keenya uuma hunda normaal godha guyyaa lama qofarraa dubbata hin dhiisa. Jaarsummaadha tokkoffaa wanti dubbii kana babal'ise miidiyaa kanarra namoota dhufa waa tokko balleeffama jaarsummaan dubbatamu kottaa walitti araarsinaa jedha hundinuu sababa sanaan dhufee gaafa namni baay'ate asirratti isa dhaggeeffatu beekamtii horataa dhufee dhiifama gaafata guyyaa lama booda gaafa feemasa ta'e
jaarsummaan tokkoffaan dubbii kana babal'isu namni walitti qabee baay'atee jaarsummaa dubbatee baalagee nama arrabsaa oolu dhiifama godhaa fi guyyaa lama booda inni nama gaarii ta'e asabaa jechuudha. Erga fammasee dubbii isaa waan barbaade ganda namaa xiqqeessee miskiin akka barbaade dararee ka'e guyyaa lama. Wanti furmaanni maalidha? Wanti nuti dubbachuu qabnu rakkoo qofa dubbataa oollee akka maal goona ebaluu wal ajjeese caal akkuma amma jala qabame karaa furmaataatti wal kennu. Namoonni baay'een maqaa xiiqeffataa maaloo jedhu piroofaayilii isaanii mul'atan ofii isaanii itti muddi jedhu gastiira ta'anii. Ati miskiinni qophaa kan ka'e asirra dhaabbattee isa gastiira taa'e itti muddi kana ilaalteetiyyuu miskiina gorraata gaafa rakkoo dabarseetuma si kenna jechuudha. Ati inni gorra itti muddi goota koomintiidhaan isa ta'utti si jajjabeessu kun gaafa gorra ga'ee ati irra ciibsitee gorraate kana harkaan ajjeese sana dabarsee kennaa jira. Sababa warri koomintii sababa namoonni baay'atanii itti muddi maaloo koo jedhan miskiina ciibsitee gorraate balaadhaaf of hin saaxilinni siniin jedha. Diyaasa boraa warri guruupii keessatti dudubbanna itanii hin mul'annu itanii asirratti nama gaarii of fakkeessaa keessaan karaa waasaappiitiin karaa adda addaatiin ummata jajjabeessitanii akka ijoolleen miskiinni homaa hin beekne bosona keessatti wal fixxu godhaa jirtan otoo dhaabbattanii hin jedhaa. Kanarratti Jawaar guyyaa lama qofa dubbatee akka inni hin dhiifne dhaamsa koo dabarsaaf. Wanti kun haga inni furmaata argatutti ijoolleen wal fixaa jirti. Namni amma suudii deemuu sodaataa jira jechuudha. Miskiinni biyyaa jireenyitti hammaatee sababa siyaasaatiin sababa rakkoo adda addaatiin biyyaa bahu bakka deemu sodaataa jira. Ergasii suudii dhaqeen dalagadhee ilma koo guddifadheedha. Amma yoo naqe nan qalama waan jedhu otuu rakkoo meeqa isa jiru wanta kana sodaadhaaf jecha biyya keessa taa'ee du'aa jira. Kaan immoo sodaa biyyaa bahuu sodaadhaaf waa meeqa ta'aa jira. Lammaffaa ammas geema beellamaa qabachuudhaaf jecha geema beellamaa kan jedhamu jira. Yoo nama arrabsite feemasa taata namoonni baay'een ganda namaa xiqqeessuudhaan fakkeenyaaf yoo jimma ta'e ganda nama tokko yoo xiqqeesse akka jimmina bira dhaabbatu ati goota keenya namni ganda namaa xiqqeessu tokko gootaa miti ganda namaa gaafa xiqqeessitu goota jedhamtee faarfamuu hanga dhiiftutti. Fakkeenyaaf maqaa arsii qabattee dhaqxee ganda biraa yoo xiqqeessite namni baay'ate itti buddi goota kenna maaloodha yoo siin jedhe sana booda guyyaa lama booda geema beellamaa qabatta. Ummanni diyaasporaa kun jala taa'eetiyyuu leenca akka intiniitti olitti roobsa hundinuu wal irratti ilaalee anis ganda namaa xiqqeesseetan geema beellamaa qabadha. Biizinasa godhate jechuudha lubbuu ilmaan miskiinaa homaan beekne. Kan amma ajjeefamaa jiru Galatoomaa uffadha doktor isin yoo nama wajji waggaa torban ir'ina yerootti fi addaan isin kunne akkanutti dhaarre abdii qabnaa bu'ee carraan keetii gabaabsi akka abduusee kana meeshaa chaayinatti saniif dhiyeessan carraan keetii. Ayyee hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa abbaa Qeerroo Jawaaliin jalqabee warri ajantaa kanarratti dubbachaa jirtanii. Walumaa galatti yeroonis gabaabaadha akka kiyyaatitti dhaamsa bifa gabaabinaatiin Oromoon gandaas gosaas kutaas godinaas arraan horanne duriis numa qaba. Itti wal beekuuf garaagarummaan keenya nu miidheessuufi malee gargar nu fageessuufi miti. Akka lammaffaatitti Oromoon kumaatamaan kitilaan wareegamee du'ee qabsaa'ee dhumee jira. Garuu seenaa qabsoo Oromoo keessatti durirraa kaasee hanga har'aatitti lubbuu Oromoo takka ta gosaa jettee gandaa jettee baate yoo jiraatte naafita hin jirtu. Lubbuun Oromoota baate hundi Oromoo fi Oromiyaaf baate. Lammaffaa namni keenya gaafa biyyaa baqatee biyya ormaa dhaqu waan Oromiyaa wajji dhufee waan Oromoo wajji tahee qofaaf walitti dhiyaatee osoo ganda amantii gosa waliin gaafatin wajjiin ka jiraatu beena warri baqatee biyya alaa jirus jechuudha. Garuu dhukkubni amma dhufe kuni dhukkubni gaafa si qabu gosa lama. Tokko osuma si dhukkubuu dandeessee baadhattee deemtaan. Tokkommoo yoo yeroo wallaanamtee dawaasaan fudhanne si halaakee si dhabamsiisa. Dhukkubni gandummaa gosummaa uummata keenya jalqabe kuni dhukkuba uummanni keenya baadhatee wajjin jiraachuu danda'u osoo hin taane dhukkuba uummata keenya dhabamsiisudha akka sabaatitti. Kanaaf hayyoonni beeytoonni qaamni siyaasaa fadhayyuu haa ta'u beekaa hanga wallaalaatitti dhimma kana dura dhaabbatee yoo balaaleeffatee wanni kun akka asirratti raawwatu hin goone hammeenyi waan kanarraa dhufu sadarkaa biyya teenyaa fi uummata keenya cabsuurraa akka gahu namni qalbiidhaan waa laalu ni hubata. Kanaaf ijoolleen teenya keessattuu warri suudii jiran yeroo isaan hidhamanii dararaman namni keenya bakka adda addaatii osoo amantii gosa ganda kamiin je'in akka isaan tahan miikaa uffatee daabboo gogoytuu isaan nyaatan nyaatee sagalee taa'aa fi ture har'a isaan boqonnaa harkannaan
deebanii gaafa gandaa wal fixan salphinni hanganaa waliin jiru dhaloonni kun dhaloota du'aa jiraa keessaa bahe kaja'an tokko. Du'aa jiraa keessaa bahe jechuun abbootiin keenya warri nu hore ummata jijjiraa biyyaaf jiraachuu sabaaf jiraachuu nu barsiise malee ummata gandaa fi gosummaa nu barsiisee miti. Dhaloonni kun ammoo dhaloota du'aa jiraa keessaa bahe jechuu ni dandeenya. Furmaanni isaa akka yaada kiyyaatti qaamni mootummaa miti mootummaa beekaa wallaalaa bakka fadhaa haa jiraatu. Hanga sheekootii fi qeensiititti dhimma kana gamtaadhaan bahanii dura dhaabbatanii nama gosummaadhaan deemu akka waan raqaatitti hanga laalanii jibbaniititti wanni kun hin dhaabbatu. Waliin taanee waan kanarratti akka hojjennu isinitti dhaammachuu barbaada. Carraa naa kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa ijarraa naan bisa. Okay. Galatoomaa ulfaadhaa namoonni as jala jirtan hundumti keessanuyyuu maanacha follow godhaanii koppiliinki godhaa membarii ta'a akka baariyaaniin ol ba'u. Manni mana abbaa Oromooti. Mana nama sagalee hin qabneeti. Hundi keessan warri follow irraa hin qabne follow tolfachaa dhaamsa kenna follow tolchaa membarii ta'a koppiliinki godhaa sheerii godhaa. Namoonni carraa argattan immoo namni akka keessanii baay'ee waan jiruuf anallee ija namaa keessa nan buusina daqiiqaa lama qofa tak waan garaa isin qabe yoo yaada qabattanillee lama yoo gaafii qabattanillee lama jechuudha. Abbaan qeerroolleen kunoo fardillee kunooti jechuudha. Kanaaf gizee gaafii gaafattan gaafii gaggabaabsaa gaafadha yaadallee gabaabsaa daqiiqaa lamarran dabarsini caalaa kiyyaa sirkii kee barbaadaa ture artistillee nu keessa jira baga nagaan dhufte itti aansa dhiifama. Caalaa Useen waan turee fi dhalataa walootni fakkaate sirkii kennamina kenneesi barbaadaa ture. Baga nagaan dhufte daqiiqaa lama qabdaa dubbadhu Caalaa. Yoo yaada qabaattes yoo gaafii qabaattes. Caalaa Useen. Caalaa miyuutira jirta hoo jiraata sirkii bira. Ayyee. Carraan hojjaatiif amallee jira shabakaa dadhabaadha. Ayyee. Feesal. Nagaa jirtu akkam nagaa fayyaadha. Warri manarraa follow qabne follow godhaa koppiliinki sheer godhaa waliif daddabarsaa galatooma warri membarii ta'aa jirtan mana jajjabeessaa jirtan koppiliinkiin keessanii fi membarii riipoostiin keessan akka nama mana ijaaratee dallaa dhagaan itti ijaarutti tiktookii jabeessa waan ta'eef hundi keessan koppiliinki akka gootan abdii qabna membarillee ta'aa jirtanii thank you dubbadhu Feesalii. Asli hundi keessanuu baga jiraattanii jawweenis baga jiraatte xiqqoo maal akka ta'e beektanii hawaasni keenya akkuma hawaasatti siyaasaa fi hawaasummaa waddaan waan baaftee natti hin fakkaatu. Duratti jawweenni beeka hawaasni keenya gaafa Oromummaa san hin barin akka Harargeetti naaf ati Islaamaa fi Amaara waliin jechaa ture. Ammallee akkasitti hawaasummaa fi siyaasaa namni keenya addaan hin barre. Dhimma amma deemaa jiru kun dhugaa rabbii waan saba kana xiqqeessu. Siyaasa abbaa fedhee hordofaa bakka feetan tahaa akka hawaasatti salphina guddaa keessa waan nu galcheedha. Kanaatu amma anillee akkaan dubbadhuu fi akkaan bakka kanillee dhufnu taasise. Maaliif addunyaa kanarratti namni badaa taayiraant namni kiruul namni gara jabeessi tokko Hitleeri. Warra Juush kana namoonni waa hedduu dubbistan na caalaa gaa jawween jira isaa beekaa hin jiru. Garuu waan har'aan tana ijoolleen keenya walirra godhan eenyuu lafa kanarra walitti hin goone. Xiqqoo amma sooshaal miidiyaarra waan jirruuf waan godhame sanarra deebiillee dubbachuufillee qaamaan na haduuda waan ta'eef 24 hours sa'aatii 24 taa'ee boo'aa jiru waan ta'eef kun siyaasaa miti obboleeyyan keenya. Paartii feetan keessaa jiraadhaa biyya alaa jiraadhaa biyya keessa jiraadhaa kun siyaasaa miti. Kun eenyummaa saba kanaati. Safuu saba kanaati. Asuma waan tokko isinitti hima. Tokko dhaabbilee gurguddaa bara durii anis nama durii waan ta'eef Macaaf Tuulamaa fi Afran Qalloo jira. Bara durii san xiqqoo Oromoo wanni jaamu kun hin turre hin jiru fudhatamallee hin qabu jiraatellee. Garuu maaltu ta'e
afran qallo jaamee jaarame macaaf tuulama jaamee jaarame wanni jaarame kun jaarame kana keessatti garuu lammiilee Oromoo hunda Oromiyaa guuturraa keessatti hirmaachaa turan. Kan jechuun maali? Abbootiin keenya sun waan guddaa tokko hojjetan. If dhoysanii waan guddaa nu dhiisan. Garuu har'a nuti gaddeebineet waan addunyaa kanarratti Hitler faan hin hojjetin dhalli Oromoo walirratti hojjeta. It is not politics. Kun siyaasaa miti. Hin sodaatin siyaasaa miti kuni. Finfinnee keessaan jira. Kun siyaasaa miti. Kun dhimma hawaasummaati. Dhimmi kun Jawaar maqaa balleessa, Abiyyi maqaa balleessa, Marroo maqaa balleessa, hogganoota siyaasaa Oromoo guutuu maqaa balleessa. Gocha godhame irra deebinee waan haasa'uu hin barbaanneef. Gara biraatiin wanni reemta macaaf tuulamaa fi afran qalloo kaasif maaliif akka ta'e beektanii? Dhaabbanni sun waan hojjetee jira akka Oromootti waan gurguddaa hojjetan. Garuu achi gad deebinee dhaabbilee kana keessaafuu amma gosatti gaafa galche afran qalloo jettee ilmaan afran qalloo beekaman. Anaatitti afran qalloo abbaan kiyyiituudha. Lachuun tokko. Garuu gosaan gaafa ol qoodan sensitiif. Sirbiin an beeku sirba Harargeeti. Raganniin an beeku ragada Harargeeti. Ka Oromoo guutuu caalaa. Aadaan itti dhiyaadhee beeku isiisani. Gaafa namni immoo magaalaan itti dhaladde baddee isaa gaafa yaamu. Gaafa gosa ituu yaamu yookaan gosa adii yaala yaamu. Seensa miira keessa nama galcha. Amantii keessa gaafa yaamamu akkasitti miira nama galcha. Warri immoo waan kanaan fayyadamaa jiran jira. Dhuguma rabbi isa waltaa dubbannu. Investor ta'e mee sirbootuma artistoonni amma baasaa jiran laala. Waan biraa dhiisaa. Maqaa gosaa bira darbanii maqaa gosaa bira darbaniiti maqaa nama dhuunfaa doolaaraan yaamaa jiran. Kuni kaffaltii waan saniiti. Ana kanaa galutti. Dhalli Oromoo har'aan tan gammoojjisan keessatti jireenyaan haadhatii yaa dabarsa abbaa kootiif dabarsa jee salphina ifi du'eet salphina hammana hin jaamne saba kanarratti dhufaa jira. Har'a warri silaa nuti diina jennuun nurraa kitaaba guddaa barreessaa jiran. Dhuguma rabbi kitaaba guddaa. Reeftan jawween kaasatti ture. Kitaaba guddaa nurraa barreessaa jiran. Duruu wal bulchuu hin danda'anii biyya bulchuu hin danda'anii nuun jaamaa ture. Har'a garuu waan addunyaa kanarratti hin godhamini godhamaa jira. Asuma waliin dhaammachuu barbaadu. Yakkamaadha. Yakkama mootummaa Itoophiyaas ta'e, mootummaa Suudii ta'e, mootummaan biraa Interpoolis ta'e uummata kana sassaabee yakka isaaniitiin wajjin seera dhiyaachuu qaban. Haati daa'imasii dhabdee gammoojjii keessatti kuni siyaasa jinni arsii fi walloo iddoo waan nama qaanjeessu. Wanta seenaa tokkoon isinitti maasu. Dhumaan tana kaaba maali walloo keessatti lola hamaa tokko taasifame. Madoon walloo irraa Finfinnee galuu hin dandeenye. Uummataa yeroo walitti wal lolaa ture. Gara biraatiin Adaamaa dhufe. Joollee yeroo sa dhugaa rabbi warra akka Abdii Ismaa'il fa'a. Dhugaa rabbi birri joollee Arsiiti. Mahammad Said mucaa wallooti. Isaaf joollee hojii ta'anii hospitaala joolleen sun itti ciifte namni tokko osoo biraan dhabamin adda dureedhaan joollee Arsiiti. Waan kana godhe. Joolleen Oromoo achi keessa hundinuu jiran kanaaf kun siyaasaa mitiiti dhiisa. Seera dhiyaachuu qaban. Galatooma ulfaadhaa hir'ina yeroo waan qabnuuf warrillee waan dalagaa biraa dalagaa hedduu qabuuf please namoonni carraa argattan sa'aatii isinii kenname gaditti yoo gabaafatan natti tola. Dhugaadha miirri kun miira namummaati humaanitiidha. Namatti dhagayama waan guyyaa guutuu yoo haataan fixuu hin dandeenye. Because wanti kun dhimma namummaati dhimma lubbuu miskiinaa oolchuti. Namni lubbuu tokko oolchi akka waan lubbuu guutuu addunyaa kana jiran guutuu oolchitii jetti amantilleen dhugaadha. Naaf galaa namni carraa hin argatin carraa isinii kenna daqiiqaa lama qofa
osoo muqiima jiddaa kanaa kenne natti tola garuu fuula haarawaa anaa fi dhiifama meeshaan chaayinaa foorjiidha daqiiqaa lama karra Yuusuf kenneera daqiiqaa lamaan sanuu tokkofaaf yoo goote natti tola. Duraan dursee hundi keessanuu baga jiraatanii Jawaaroo baga jiraatte baga deebinee wal agarre wanti dubbatamu qabu hundi dubbatame wanti takkitti jechuu barbaadu wanti kun ammallee namoonni hedduun akka wanti waldhabbiin ijoollee tan akka waan siyaasa hin ta'initti warra haasa'uu barbaadu jira waan kana siyaasatu keessa jira namaaf hin galle malee atillee odeessa na caalaa qabda jetan yaada anillee ragaalee waan hin qabu nan qaba ijoollee parpazilii kutaa hundumarraa jechuun karaa imbaasitiin achitti ergamanii waan re'eetti suuraa dhaqan fakkaatanii wanta kana babal'isaa jirantu jira. Kuni parpazilii akka attenshiniin Oromoodha gara tokko hin deebine Oromoo hedduutti wanti jechuudhaan umrii dheereffatuudhaaf jecha wanta sirnichi nurratti uumaa jiru. Kana jalatti warri dagalee ta'e immoo warrumti afooshaa ka biyya san keessa jirulleen hedduun akka harka keessaa qabanii sana si caalaa waan hin jiru qabu. Ammoo wanti kun akkuma reefum tana isinuu kaaftanii waan Oromoo hunda laallatu yeroo immoo rakkoon akkana uumamtee gartee asirratti namni fidee ati koomenti illee itti kennatuudha deemtu dubbiin tun sin laallattu keessan galinii siin jedhan jechuun warrumti badii tana akka Oromootti hojjetaadha jiru sun qoftu akka waan gartee dhimmi sun bittaa fi gurgurtaa dhuunfaa isaanii godhaniiti sin laallatuuti keessan galiin jedhaniiti nama dhoorkan wanti sun immoo ammumarraa jalqabee yoo hiddi isaan cinne akkuma Oromoo guututtu xiqqeenya guddaadha waan ta'eef waan kanas akkasitti uummanni akka hubatu barbaadeeti jechuun harka siyaasa guddaa keessa jira. Kajuun qaba ulfaadha xumure. Galatooma ulfaadha. Caala fi mu'aazii osoo kenne natti tola garuu namoota amma biyya sanitti rakkoo uuman qaaman waan achi jiruuf ammallee waan waraqaa seeraa qabuuf asumaan qeerroo baga nagayaan dhuftee waan kanarratti yaadallee maal qabdaa daqiiqaa takka daqiiqaa lammataa mootu ijoollee akka dalagan kana maaliif mootummaa dabarsitee hin kenne dabarsitanii hin kennine isin muqiimonni warri waraqaa biyyatanii qabdan kabirrii erguu isinii jechuu si jechuu kiyyaa miti warra waraqaa qabu kabirrii erguu kamana kireessu warra waraqaa qabu ka ijaazaa dubartii dhaqee mana madaamii fiduuf warra waraqaa qabu ka dalagaa geessu isinii maaltu waggoota 4-5 darban kana haga namni akkatti wal fixu isin cadhisiisee dubbadhu siifi warroota akka keetti jechuu tole bareeda salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam naga jirtu jawwee baga wala garreessumaani yaadni amma deemaa jiru nuti akka hawaasaattis ta'e koomunitii biyya kanaattis akka waldaalee ijaaramnee ganda kana keessa jirruutitti waan gochuu qabnu waan dandeenyu godhaa jirra godhuufis deemna odeeffannoo gahaa ragaa qabatamaa bakkee isaan jiran maal jiraannaan kallattiidhaan akka seeratti dhiyaatan gochuuf yeroo hundaa haal duree tokko malee akka kiyyatti waan gochuu danda'u kamuyyuu godhaa jira ammas ni godha odeeffannoo namoota sanii qofa funaanuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf namoonni akkanaa yoomiyyuu maqaa biyyaallee maqaa namaallee hawaasummaa waliillee akka namni waliin hin jiraanne wal tuffachuu wal jibbisiisuu keessadha kan sadarkaan ga'ee jiru. Keessattuu namoonni barbaadamu namoota ummata kana wajjin communicate kabirrii erguufis ta'e kallattii garaagaraatiin isaan wajjin wal qunnamu kallattiidhaan argachuu barbaachisa. Keessattuu namni seera qabu namni isaa wajjin waan akkanaa godhu eeruu godha ragaa isaa wajjin kun obbo Jawaarillee jiranii nullee asiin imbaasii Itoophiyaatti dhiyeessinee akka imbaasiin Itoophiyaallee waan kana jala buutee hordoftu odeeffannoo qabnu ni geessinaa fi waan godhamuu qabu namoota akkanaa maqaa biyyaallee maqaa ummataallee jibbisiisanii fokkisaa jiran kana hundi keenya kallattii dandeenyuun ga'ee bahuu qabnu irratti baana. Akka keenyatti nuti waan gochuu dandeenyu callisaan jiru irratti deddeemaa jira. Isinillee odeeffannoo qabdan namoonni amma jirtan hunduu odeeffannoo ragaa qabatamaa wajjin nutti ergaa nullee kallattii warra biyya kanatti uummata mootummaa bakka bu'ee as jirutullee kennaa deemnaa jechuu barbaade. Kanatti aansee obbo Jawweedhaan nama uummata yeroo hedduu quuqamus hojjetus bareechinee beekna. Waan kana jala bu'ii hordofi mootummaa as jirtu
olitti jala buutee yoo hordofte wanni kun bakka ga'uu danda'a waan ta'eef waan gochuu dandeenyu waan sitti barbaachisoo taate nulis duuba jirra waan godhamuu qabu jala akka buutee ati wanni abdiin qabaa itti jabaadhaa jechuu barbaada galatooma. Galatoomi ulfaadhu Jawaar walirratti yaada dhumaa kennatta wanni an sirriitti si yaadachiisuu barbaadu waan kana eega qabde an Suudii Itoophiyaa caalaa beeka biyya kana caalaa beeka waan irratti si achirra dhaabattee kennitu akka dhiyoo kana alamuu simee jedhe sanii qurxummii balleessuuf bishaan maal goysuudha jedheemi bosonee tanniin balleessuuf Jawaar muqiima gurra qabuu qabda motorri warra waraqaan qabne biyya sanii warra waraqaa qabu eeyyama isaaniitiin ala birrii takka biyya ergachuu hin danda'an Jawaar haadha ofii gargaaruu hin danda'an nama saamuu miti birrii nama saaman kana ka biyyatti ergan warra waraqaa qaburraan dubartii takka janajjananii fidatu ka fiduuf muqiima warra waraqaa qabu jechuun muqiima kana jechuun warra waraqaa eeyyamaa qabu ka mana kireessuuf jara ka dalagaa geessu jara ka dalagaa irraa fiduuf jara ka isaan dalagaa geessu jara ka dalagaa irraa bakka boqonnaa geessu jara si galeemi ka huura jirullee huuratti itti dhaqanii irraa fuudhan Jawaar arra asitti tumee birrii buusisiisee yookiin waliif guuranii itti erganii diyaaspoora maan jedhan kun yoo doolaara itti erge huura keessan dhaqu birriin baankiin magaalaa jiraa hin beekta namni baankii dhaqeetiin hin fuudhu hawaalaa fuudhu nama waraqaa qabu wal jijjiiranii jechuudha biyyatti erganii achi akkasii wal jala dabarsan kanarratti yoo ati warra waraqaa qabu tokkoof lama warra keessattuu warra hawaalaa dalagu investigeet godhu irratti hundi isii karaa seeraan alaa birrii galchiti mootummaan Suudii yoo qaban dhiisu ka Itoophiyaa yoo qaban maa hin barbaada waraanaa ittiin hidhachiisaa amma rakkoo keessa jira achumaanuu abiyyillee gargaartaa soddaa kiyya birrii hin barbaada amma soddaan jara biliyeenan sochoosu kana birrii miskiina irraa guuree ka Suudillee hin dhiisu riyaala 5,000 ol keessatti qabachuu wanjala Suudii keessatti yakka guddaadha jechuudha. Abiyyi immoo waan akkanaa argannaa warra Dubaay waan godhaa jiru amma warra Dubaay waan nyaatee bulu qabu waan kiraa manaa kafalatu qabu warra mileenaa olii akka jiruun akkaawuntii isaanii socho'u jechuudha amma durriyyeen Dubaay guutuu rakkoo hamaa keessa jirti yoo amma yoo guyyaa biraa itti deebinee goofandimii wayii banteef malee si galee miti kanaaf ati amma ijoollee tana qabuuf warra huura keessa nama dararu kana qabuuf yoo isaan wal kennuu didan anas siin jedhe ana itti gaafatama anaa sobu as jala jiran tokko isaaniitti uf beekan anallee na beekanii ani yoo barbaachisaa muqiima qabda muqiima kana immoo ijoollee shamarranii yoo obboleessa qabaattan yoo abbaa qabaattan yoo ilmaan qabaattan isin wal quba qabdanii ka quba hin qabnellee janaa fidaanuu era warri inboksii Jawaariidhaan hin dandeenye waan kanarratti xiyyeeffadhu jechuumaa fi yaada waliigalaa waan uummata kana keessoo qabaatte si dhageeffannaa sa'aatillee goolobeera yoo carraa daqiiqa qabatte dhumarratti warra hafe Mu'aadii fi Caalaa dhumarratti kenna Jawaar carraan keetti. Amma darbee dhaabbadhee jira. Carraanaaf kan taasisu leedara. Nayyee gabaabsi Caalaa. Ayyee gabaabsi Caalaa. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan ooltanii arma keessanii carraa naa kennuu keessaniif illee asitti na fiduu keessaniif illee galatoomaadha. Ka jalqabaatiif Jawaar Muhammad carraa walitti rabbi nu fidee rakkoo Oromoo waliin nu fidee nuti gaamoo ilmaan qotee bulaati warra hayyoota Oromoo faana hirmaachuu dirqama Oromummaan nu fida malee beekneetii miti hayyummaa fi miti kanallee asumaanuu nu beekeedha. Rakkoon Oromoo immoo waan nama hin barsiifnees hin qabdu waan namaan taanees hin qabdu waan nama hin goonees hin qabdu. Kan dubbachaa jirru lubbuu darbaa jirtu kan ajjeesu waan ajjeesuuf osoo hin beekne kan du'u waan du'uuf osoo hin beekne daa'ima nyaattee garaa hin qabne uffattee dirraa hin qabne abbaan lola diinaatti dhumaa jiruu fi gocha adda addaatiin hidhatti abbaan rakkachaa jiru daa'ima isaanii gadi jiraachisuuf biyyaa baan kanatu nu harka dhumaa jira. Furmaata kanaatiif obbo Jawaar eega dheengadda waan kana sheer goote har'an 2 moo 3 wanni kun furmaata isaa tahuu asumarraanu Oromoon guutuun argee jira jechuudha. Edda nagaan bulte ijoolleen hangi tokko har'a nagaan bulte jechuudha. Atiin kun viidiyoo amma dheengadda waraabde duratti ani hooggana Oromooti jechuu kee dhagaheen ture.
har'a immoo hoggona Oromoo baga taate waan kana baga qabattee gadi baate ani akka nama tokkotti hayyoota Oromootiin komadhe ulamaa'ii Oromootiin komadhe baalageen haa balleessitu ijoolleen waa balleessitu beekaa fi hayyuun osoo jiru aalimni osoo jiru ilmaan ofii gorfachuu dadhabuun baalagee hidhachuu dadhabuun ana akka nama tokkotti hayyoota illeen komadhe sheeka illeen komadhe beeka illeen komadhe har'a immoo atiin kun gabbaatee waan kana dubbachuu gaarummaan isaadhaa kaleessa har'a ijoolleen tun nagaan bultee jechuu kana kan godhuu qabu immoo nama fageenya jiru caala sila namoota magaalaa Riyaad keessa jiran akka Dr. Asliin baanutti bakka ijoolleen tun bultu ooltu eessa akka dhalatanii eessa akka jiran osoo beekan warroonni waan kana nurraa callisan ulamaa'ii qabna beekaa qabna sheekaa qabna safaara jira jaaliyaa jira magaalaa Riyaad keessa annaasaa jibban naasaa jaalatin an dhugaan dubbadha dhageeffadha waan kana yeroo hedduutti quuqamaa turre itti rakkachaa turre itti saalfanne akka eenyummattiis itti saalfanne akka islaamattiis itti saalfanne itti qaanfanne uumama rabbiin uume abbaa fedhe haa ta'u akkanatti gochi kuni re'ee namni seeraan qala jechuudha nuti ni salphanne salphina kana keessa osoo beekaan jiru hayyuun jiru sheekhi jiru nurra nu qaanessee ilma kiyyanin qabaddaa ilma keenya qabadhu kottaa ijoollee tana seeratti dhiyeessinee adabanna waliin jechuu dadhabuu keenyarra kan ka'e bara 2024 eegale wanni kun ji'a 9ffaa gaafa kana walloo fi arusii wallole janiiti walloo fi arsii jechuun beeke hawaasa guddaa hawaasa kabajaa waliif qabu hawaasa afaanii wal fuudhee nyaatu bara duuriyyee magaalaa keessaa saaratti timtee waan kana daladdu arsii fi wallole jeet Oromoo kutaa 11 fi Injeeriyaa keessatti teessoo har'a teessoo warra sii komandooti har'a teessoo wallooti jee Oromummaa waliin qabu jaarsummaa waliin qabu afaan waliin qabu amantii waliin qabu waliin haasa'uu dadhabee warri magaalaa keessaa addaan taa'ee har'a teessoo warra wallooti har'a teessoo warra arsiiti jechaa ture jechuudha. Hayyoota keenya beekoota keenya sheekolee keenya kana godhan dhugaa isinitti madhageeffadha. Kuni maal agarsiisa? Namni beekaa ta'e Oromoo ta'e eenyummaa ofiitiin amantii ofiitiin walis siqee hayyee duuriyyee waan kana dalagaa inni magaalaa keessa waliin jiru maaliif wal baqata? Maaliif ijoollee ofii hidhachuudhaaf gabbayeen dubbanne waliin mari'anne? Filimaa moo maali lubbuun du'aa jirtu? Ilma isaa oduu ta'e hin callisa. Har'a ijoollee miti jechuudha. Ijoollee wanni isin beekuu qabdan. Hooleyyii biyya Arabaatu kana godhaa jira. Kana jechaa jiran jechuudha. Hooleyyii miti ilma namaa rabbiin sammuutti kennee uumeera. Baalageedha. Baalagee immoo waatu duuba jira ijaarramte. Asiniif nama Jawaar keenya baga si qabaannellee baga waan kanallee goote furmaataaf illee dhufte jalaan hafin eega qabdee gad hin dhiisin warra biyya faranjii jiran nama lama jira. Namni lama kan baddeen gaddaa ijaarumsa maallaqa guuranii meeshaalee bitaa turan namni lama sheerin godhamne. Tokkolleen biyya jira. Sanillee keessaa siif ergina. Namni takka namni badii kana dalage maa abbaa kiyyan taane kan na dhalche rabbii waajibna godhe hidhaa haaseenuuti itti gaafatamuuti. Maaliif ilmaan yatiimaa dhumaa jirtu. Mucaan deengadda haadha xiyyaafan hafaa nam tokkichi abbaan na dhalche abbaan isaadhaa amaara harkatti du'e jechuudha. Reeffi isaa amaara harkatti hafe jechuudha. Har'a ilmi isaadhaa godatti hafeeti haadhi tana maleen qabdu hafte yatiima isaa gadii guddisuu biyyaa bee Jawaar. Hanga kana salphanne diinni maal jiru jira isiniin kuntuun akkatti lubbuu qalutti jira edaa biyyi keenya kanaaf nagaa dhabdee nuun jechaa jira jechuudha. An akka tokkotti immoo hayyooti Oromoodhaa hayyoonni bal'aan beektonni bal'aan Oromoo walloo hawaasa Oromoo bal'arraa cittee qofaa osoo jirtu diina keessatti osoo halkanii guyyaa reebamaa jirtu rakkachaa jirtu gaafa maqaa kanaan walloo maqaa dhahamtu hayyoonni bal'aan gabbahee maaliif kun ta'a jiran wallootuun baalageedha haa dhaabbattu ijoolleen ishii haa qabatanii jee duula guddaa godhuu qaba ture. Maaliif nutiin kun abbaan keenya Oromoo guddaa Oromoo bal'aa hangafni keenya obboleessi keenya Oromoo bal'aa Oromoo guddaa maaliif aniin kun quxusuu tahee hangafoonni kiyya abbaan kiyya yoo nan gaafa roorrifamu gaafa alagaan miidhamu narraa callise maaltu natti dhaga'ama. Kanallee asumaanuu Oromoo bal'aan komadhan akka ilmaan walloo tokkotti. Oromoon bal'aan gocha kana dalagamu. Hawaasni Arsiitii fi hawaasni walloo gaafa rakkoon uumamte namni uummata keenya jalqaba lubbuu isaadhaa faana rakkachaa ture. Kan madaa yaalaa ture dhugaa jirtu hawaasa kana jechuudha. Dheengaddani beekta wallisaan biroo ibsaadhaa dhufe wallootti hanga qotiyootti qalanii keessummeessanii araarri kun akka bu'uuf dhaabbachaa turan Muhammad Shurrubbeen waan kanaaf osoo dhaabbachaa jiru manguddoo walloo ni qaanfanne jettee mataa qaqqabattee oduu haasottuuti gama shashamannee deemanii akka waan kana gadi dhaabbatanii walii galanii nageenyi kun dhaabbatu ijoolleen seeratti akka kennamtu oduu godhamaa jiruuti kun ammas jalaan dhufe jechuudha. Ijaarsa duuba jira ijaarsa diinaa ta'e ijaarsa daldalaa ta'e hin beeku.
Kana lamman keessa isa ta'e jala deemiitii jabaadhu galatoomi. Wanni kun magaalaa riyaa keessatti gadi dhaabbatee osoo atiitu arsiidha, atiitu walloodha, atiitu harargeedha jimmaduun jenne nuti Oromoodhaan qaanfanne nuti Islaamaan salphanne kottaati ijoollee tana ofirraa haa kenninu kanaaf nagaan haa jiraatu janii hanga dubbatanitti hanga safaaraa riyaa gabbee seeratti dhiyeessisutti jalaa nafin. Ani komiin guddaan qabu teessoo magaalaa Suudii keessaa kan uummata kana ilmaan akka isaan irraa callisan isaan kana jechuudha. Fayyaataa jiraadhaa na offolchaa ilma qotee bulaati dogongoruu mala beekee duun dubbanne rakkoo Oromoon na dubbise. Salaamu alaikum. Galatoomii ulfaadhu. Ayya galatoomii hundumuu dhugaa doo haasaa bullillee waan bareedaadha. Jes qabxiilee hedduu dubbattanii waan takka lama. Namni tokko maal jee Suudii dhaquu sadarkaa sodaachuu irra dhaynee jee. Kun balaadha. Amma dura dubbadheetiin jira. Diinagdeen Itoophiyaa diinagdeen Oromiyaadha. Uummata san tinnisuu hin danda'u. Biyyi suni qabeenya lama qabdi. Qabeenya uumamaa. Dachi bishaan isii gara tokkotti fudhatte kun ilma namaati. Uummata miliyoona 130 akka Itoophiyaatti akka Oromootti meeqa 50-60 hin beekne. Diinagdee biyya isaanii miliyoona 30 deeggaruu hin danda'u. Biyyi sun yoo itti fufuu barbaadu taate uummanni keenya gara fuulduraa jiraatu yoo barbaadne taate tokko qabeenya uumamaa qabnu dachiif bishaan kana misoomaan cimsuu barbaachisa. Kan lammataa is human capital. The labor humna namaati. Ijoollee lafaa dhuftu tana barsiifnee leenjifnee ogummaa teeknikaa barbaachisaa ekspoort godhuu qabna ilma namaa. Eessatti ekspoort godhuu beektu? Irra jireessatti Middle East biyyoota Arabaa kanatti. Maaliif diinagdee guddaa qaban humna namaa hin qaban. Biyyoota Arabaa keessaa immoo biyyi guddoon saffisaan guddachuu deemtu addunyaa kan waggoota 30 keessatti diinagdeen guddaan guddachuu deemu Saawud Arabiyaadha jiran. Wanni biyya deddeebi'uuf umraa qofaaf miti. Biyya qorachaatiin jira. Biyya hubachuun barbaada. Maaliif hireen teenya hireen diinagdeedhaa inni guddaan Saawud Arabiyaa wajjin Chaayinaa caalaa Ameerikaa caalaa. Maaliif diinagdee bal'aadha. Biyyoota Arabaa keessaa ummataanis bal'aan isa. Humna namaa barbaada. Wanni nan barbaadu maal beektanii? Yeroo tiyya amma asitti baalagee wal ajjeeftuu fi wal tumtuu irratti osoo hin ta'in pilaana baasuu irratti maaliif waggaa 10 irraa waggaa 5 irraa 10 irraa 15 irraa Saawudiin hojjetaa akkamii barbaaddi? Narsiidha moo injiinera moo amma bar gabara ekspoort godhaa jirra. Maaliif ijoolleen asii deemtu afaan hin beektu. Barnoota teeknikaa jabaas hin qabdu. Akkuma taate mana namaatti. Sanirraa amma ka mufariyaat faana asii ol ergan kanaa miti kan hin barbaadu. Ijoollee teenya Gibsi agartaniif ijoolleen Ijibtii achi jirtu. Waan akkam dalayti. Maal waan biraatti waan arabataniif hin afaan arabaa danda'an barnoota kwaalitii barnoota isaaniitti bareedaadha. Wanni nuti irra fuulleffachuu qabnu ijoollee hireen teessanii leemmaan teessanii Saawudiidhaan walitti hidhaadha. Isin kijibu. Amma meebii miliyoona tokko qabna. Miliyoona 5 miliyoona 10 achi erguu danda'uu qabna akka warra Banglaadeshitti akka warra Paakistaanitti. Warri biyya kanaa biyya Arabaatti hundi isaanii maandisa. Exactly. Tokko ijoollee tana ka bishaan irra yoo yaatu kana ambaasadara Saawudii argeetiin ture ministeera isaanii adda addaa yeroo adda addaa argaatiin ture. Ni barbaadan nama biyya keenya. Garuu nama biyya keenya akkam barbaadan. Tokko ka barnoota gaarii qabu, lama ka afaan qabu, sadii fi hunda caalaa kan naamusa qabu. Ijoollee dira gaafa haraqee isaanitti fiddee ijoollee isaanitti hoggaa wanni isaan bar lolaniif ijoollee isaanitti jalaabata gaafa diragnii fi haraqee itti dhaqe. Dur maqaan keenya amma kanaan hin ka'u. Amma kanaan ka'u eegalee jira. Wanni maqaan dhaggeeffadhaa Oromoo sirriitti. Wanni amma achi ta'aa jiru kun hiree ijoollee Oromoo ijoollee Itoophiyaadhaa gara fuulduraa cufaa jira. Mootummaa fi gowwaan waan qabatan dhiisu. Amma kun daatabeesii jiru 15 fixa. Gaafa namni Itoophiyaa irraa dhufu namni Oromoo irraa dhufu nama ajjeesa wal ajjeesa jaame diraga dalaga jaame khalaas ni cufamaa jechuudha. Wanni Islaamu jaara Saawudii wajjin goshee goonu wanjalanyaa keenya nuu qabaa osoo hin taane mindaa keenya nuu dabala ijoollee teenyaaf inshuraansii nuu kennaa. Sarratee manaa qofa osoo hin ta'in narsii nurraa fudhaa, doktoroota nurraa fudhaa, injiinaroota nurraa fudhaa. Akka amma abiifaa taphatan kana osoo hin ta'in ijoollee teenya sila baatii jaaf. Kolleejii xiqqaa tokko seensanii afaan akka barattu, naamusa akka horattu,
aadaa achi akka barattu akkasitti erguu qabnu. That's what we're supposed to do. Teenyarra waa'ee yaaloltumuu silaa dubbachuu hin qabnu ture jechuudha. Kanaaf wanni Suudii deemu Suudii irraa hafuu hin dandeenyu sunitti hima. Diinagdeen teenya fi hireen teenya biyyoota Arabaatiin Suudii, Qatar, Emirates, Kuwait wanni silaa osoo mootummaa qabaanne duriyyee barra duriyyee warri aangoo irra jirtus duriyyee Suudii irra walitti kanaan addaa miti. Osoo namni sirnaa jiraate arra negotiation nuti Kuwait wajjin qabnu Jordan wajjin qabaachuu qabnu akkaataa nama hanganaa amata nurraa fudhadhaa. Mindaa immoo gadi hin cabsina. Ni beektan Suudii keessatti Itoophiyaan mindaa gadi argatti nama hundaa argattu. Sani kana negotiate godhamuu qabu. Keeniyaan biyya saniin ture. Uummata ajaa'ibaati. Jarman amma namni 250 irraa fudhachuu deemti Jarman. Qatar dhayitanii eerpoortii akka jiru isaanii jira. Maaliif afaan danda'an naamusa qaban ni dalagan jabaatanii. Yakka karaa kana keessatti dhagartanii jechuudha. Wanni irra dalaguu qabnu waan akkanaati jara keenya. Shira mootummaan keessa jiru irra geenya takka takkaan. Mootummaan jimlaan hin keenyu sinti hima. Eembasii keessa eenyu waan kana dalaguu deemu irra geenya. Community keessa Saudi xiqqoo tana dhiisaati Itoophiyaa guddoo Saudi keessa namni keenya ka jiru yoo akka muddati miliyoona 1-2. Miliyoon 120 keessa maafiyaa 120 guurree gayyaafne jira. Saudittis namni eembasii taa'ee waan kana dalagu jiraannan gaffuunes saaxilla itti gaafatama. Taphni akkanaan jiru. Hunda baala walirratti jumlaan deemuu hin barbaadu. Garuu amma nama Saudi tokko dubbisaa hin ture har'a. Eembasiin Itoophiyaadha. Gaafa tokko waa'ee ijoollee ajjeefamuu kanaa akka ishuutti itti kaasee hin beeku. Ambaasaddarri Saudi jiru bar bakka bu'aa keessan hojjetaa lammiilee Itoophiyaadhaa biisan jiraniiti. Hojiin isaa nageenya keessan dantaa keessan tiisuudha waan biraan qabuuf bitkasanii. Hariiroo akka mootummaatti mootummaa lamaan fidu hunda caalaa garuu hariiroon nuuf Saawudiin qabu lama jaradha. Tokko daldala buna itti erganna midhaan itti erganna. Hojiin ambaasadara daldala san faasiliteetu gochuu. Hunda caalaa immoo Saawudii irraa argannu nama ekspoort itti goona. Nageenya mirga dantaa lammiilee sanii kabachiisuun hojii ambaasadaraati. Gaafa tokko gaana jedhe gaafa dura jedhe guruhaan achi dhaqee afaan Arabaan beeku. Maal godhaan jee ambaasadarri afaan Arabaan beekne maal godha biyya Arabaati. Ambaasadara jechuun bar dubbii himaa keeti communication officer keeti biyya saniif. Hagarab shaan tundi uumamtee maqaan biyyaa badu ambaasadarrii fi hojjettoonni embaasiidhaa waan kana ishuu guddaa godhanii poolisa wajjin ta'anii community wajjin ta'anii ulamaa wajjin ta'anii ijoollee tana qabanii adabuu danda'uudha qaban jechuudha. Kanan goone ammas godhuudha danda'uudha qaban. Kun waa'ee siyaasatii miti, waa'ee paartii lamaatii miti. Akka lammummaatti waan godhamuu qabu jechuudha. Warra ammas irra deebi'e warra as keessa jijjiirtan saddadaatiin waan dada hirmaataa akka turtan fakkeenyaaf warra haasoitan keessaa hoggaa namni ajjeefamu gastii irra warra turtanii jira amma ijoolleen keessaa naa dhufaa jira. Tatarteef afaan lallaaye amma booda hin dhiifnu. Kanuma wal qabatee waan ammaas lii kaasee taran gad jabeessa. Rakkoon kun akka haaftu barbaaddu. Dubbiin kana jaarsummaadhaan maaliin du'aayiidhaan miti kana. Baalagee akka ilkee raammoyiteetti buqqaasanii dhabamsiisuudhaan kan sirreessan.